الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وأدلا وإحسانا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن أجيفتوتك إنك كيريدا. الحمد لله بقى جراتن سنين جنة كانت أنصر أنكم بكم درسين كإنك بياه الرأس سينا أجرتني سعد بن أبي وقاص sanirraa illee kutaa 16ffaa geennee jirra. Faaruun ka Allahaati itti dhihaadhaatti wal dhiheessaa isiniin jedha duba seenaa Sa'ad bin Abii Waqqaas irraa waan duula Qaadisiyyaa keessatti ta'ee duba haasawutti jirra. Duulli Qaadisiyyaadhaa akka guyyaa afraffaa keessatti ummanni muslimtoota hinjifannoo handhuurfatan hinjifannoo gonfatan dubbannee jirra. Duba asiin keessatti waan argame isinii odeessa amma. Duulli kun duula ajaa'ibaati. As keessatti wanni argame kansaa rabbi dubartii teen akkasii haa godhu. Intala takka jira ijoollee 4 qabdi. Ijoolleen 4 jeeshii muslimtootaati. Maqaan isii kansaa jedhamti. Kansaa'aan tun ijoollee isii 4 tana walitti qabdee gorsite duula kana keessatti. Waan jettee yaa ilmaan tiyya isiniin kun jaalattaniiti amantan waan diiniin islaamaa ta'e hubattanii namni dirqamaan isin amansiisen jiru. Eegasuu diiniin kun diinii haqaa ta'uu agartanii amantanii borganama yoo rabbiin lafa isinif bariisise jagnootii kaafirtootaa reebaa jetteen duuba. Jagnootii kaafirtootaa reebaa jette duuba. Akka hin dhiifne. Akka fuunduree rabbii keessanitti milkooytan. Jettee lolarratti isaan kakaaftee gorsa ajaa'ibaa kenniteef. Haadha lolarratti nama kakaaftu duuba. Ayyoo lolarratti nama kakaaftu tun. Obboleeyyan ijoolleen isiidhaa tun borumtaa wayta lafti bariite akkuma haati jetteen jagnootii kaafirtoota qaceelte duuba. Wayta itti qaceeltee tokko isaan keessaa dhaqee agartee ka jagnootii mataa adda haadhee ajjeefamu kalammataa isiitti qaceele. Wayta kalammataallee jagnootii kaafirtoota adda haadhee ajjeefamu ka sadaffaa isiitti qaceele. Wayta ka sadaffaallee jagnootii mataa isaanii adda haadhee ajjeefamu ka afraffaa isiitti qaceele. Ka afraffaallee dhaqee morma isaanii haamee akkasitti ajjeefame. Afran isiin qabdu achitti dhumatan duuba. Namuu irraa nafneef. Wayta jeeshin muslimtoota as garagalu ijoollee isii keessaa dhabde. Ijoolleen tiyya maal taate jennaan martuuni shahiidan jedhanii. Maal jawaabde duuba? Allahu akbar. Asi bakki dhiirti agartee itti beekamtu. Bakki namni itti beekamu bakki itti iimaanni addaan nama fooyu bakka kana duuba. Alhamdulillahi alladhii sharrafanii biqatlihim. Akkana jette duuba. Faaruun ka rabbii kiyyaati kana kabaje ajjeefama isaanitiin jette duuba. Allahu akbar. Eenyu akkana jedhuu danda'a yaa obboleewwan? Eenyu akkana jedhuu danda'a? Yoo tamtu akkana jedhuu danda'a duuba ilmee isiit irratti. Haqiiqa galeef wanni gandi akiraatii fi gandi addunyaa ta'e. Gandi addunyaa ganda agartee sobaa ta'utu galeef, gandi akiraa ganda dhugaa ta'utu galeef duuba. Nama addunyaa gubbarra dalagatetu akiratti milkaawwa galeef waan shahiidummaan qabdu hubatte. Osoo hin hubatinii duraan gorsitu. Akkasitti duuba ijoolleen isii 4 shahiidee jedhan duuba. Rabbiin jannatal firdawsii keessatti walitti isaan haa qabu. Akkuma san duuba qissaan biraa ta'an irra taruu hin dandeenye lola kanaan keessatti qissatu Abuu Mihjan. Abuu Mihjan jedhanii ittuhimaa بشرب الخمر فرشو dhuguudhaan farshoo dhuge jedhanii farshoo dhuguudhaan shakkame inni kun.
waan shakkiitiin naman qabanii yaqiinan irratti argamte. Sababaa kanaaf akka lolan seenne jedhanii namni dilaayaan kaayyoo lola seene lolli sababaa saniif cabnanni argamuun mala. Wanni sodaatamu kana gizee hedduu. Wanni Umar dhaamaa ture jeeshii isaatiif yoo nama cubbuu dalaguu agartee isin keessa jiraate malee haganan turtan jedhaa wayita agartee ka waraanni wal fuuldura dhaabbatee cabsuu dadhabee zabana fudhate. Umar akkana jedha. Kanaafuu ufubadhaa jedha of keessa deebi'a. Nama cubbuu dalage yoo irratti argan lolan seensan qabanii ofirraa hidhan. Sababaa saniin jeeshiin guutuun tumsa dhaba. Amma ka Abuu Mihjan qabanii hidhan duuba. Silaa lola keessatti warra gahee guddaa qabu. Waraanni hin eegale duuba. Abuu Mihjan ni dhagaha duuba waan waraanni itti jiru kana. Jagnaa obsuu dadhabe duuba. Walaloo baasee shi'irii baasee agartee weeddise duuba ta qalbii namaa cabsitu. Niitii Sa'aadii yaamee kadhate duuba. Yaa abboona hayya miinarraa hiiki. Farda Sa'aadillee naa ergisi. Yaabbadhee ittiin lola. Yoo du'e achiinuu anuu isinirraayyuu agartee ka balaa isinirraa fixe. Karaa isin dararee jira. Yoo ka galu taate akkasuma dhufee hidhatti uf deebisa. Naa hayyami jedheen. Didaadha ixee istikaaraa salaattee itti laalte duuba. Rabbi mari'achiifattee. Rabbiin duuba ni jaalachiise waan inni jedhe san. Achumaa deemtee hayyamtee fi hidharraa hiitee farda Sa'aadillee Balqaa'a jedhaniin itti kennite duuba. Farda Sa'aadii koree itti qaceelere jagnichi. Wayita seene waraana keessa kallattii mirgaatiin goree itti iyyee waraana agartee mushriktootaa cabsee bitaa deebi'a duuba. Bitaa deebi'ee asiin lellolee itti iyyee xiyya itti roobsee eboo itti roobsee kallattii mirgaa deebi'a. Akka nama taphatuu jecha akka nama farda laallibbataa. Wayita isaa akkana ta'u kana argan sahaaban isaa hidhaa jira. Silaa osoo inni agartee hin hidhaminii isa jenna. Malaa'ikat dhufe jedhan duuba. Gariin sahaabaadhaa malaa'ikan nuutumsuu dhufe jedhan. Malaa'ikaa seeyan waan inni dalagisan. Kallattii waraanni cab'ee cufaan itti seenee duuba agartee kaa itti lallabee itti iyyee xiyya itti roobsee akkaan dandeettii qaba immoo haala kanaan lolaa ture duuba. Sa'aadillee achirraa laalee arga. Eenyuma kun yoo sila Abuu Mihjan agartee hidhaan jiraatin isa jedha. Fardillee agartee kiyyaa kun waan as jira eenyu lola ittiin seene jedhare. Ajaa'iban duuba namni guutuun agartee kaa'e wallaalan duuba amriin dhibde. Wayita waraanni galgala adda galu galanii waraanni agartee kaa muslimtoota wayita galgala dacha'an jechaa Sa'aadiin biratti qissaa kana namuu haasaya duuba. Inni dhufee mana hidhatti uf deebise duuba dhaqee uf hidhe duuba. Galee jennaan qara baallama seenee fi niitii Sa'aadiitii dhaqeetumaan uf hidhe duuba. Achii dubbiin bar akkana dalagee jettee isiin Sa'aaditti bar anatuu agartee kaa inni akkana naan jennaan akkana godhee jettee rabbii kiyyaan mari'adhe. Achumaa Sa'aad gammadee ka'ee dhaqee har'a booda dhugaatii farshoo keetitiif jecha sinidhu jedheen duuba. Innillee har'a booda ani farshootti hin deebi'u jedhe duuba. Allahu akbar. Tawban Abuu Mihjan achitti tolte. Har'a booda farshootti hin deebi'u jedhe kalaas ka duraan irraa dhoorganii dadhaban. Tumaa dhaqanii. Rabbiin sababaa tawbaa isaa godhe duuba isallee. Sa'aadillee har'a booda agartee kaa jagna akkanaa kana hidhee hidharraan dhoorgu jechuu isaatiin lolarra. Akkas taate qissaan itti aantu achirraa Umaritti Madiinatti erganii hinjifannoon akka argame. Namtichi ergame Umariin hin beeku. Umar Madiinaa moggaa dhaabbatee nama garasii gad dhufu eegee gaafata. Umariin taatu namuu bira hin jiru. Akkasitti namtichi dhufee innaan eessaa dhufte jennaan Qaadisiyyarraa dhufe. Mee oduu Qaadisiyyaa natti himi. Rabbiin kaafirtoota cabse uummanni muslimtoota injifatan jedheetumaan bira kute namtichi. Gara Maziidaa deema namtichi Umariin achi barbaaduu deema. Umar asii jala fiiga. Lafa dhahee ol ka'a Umar fiigicharraa jechuudha. Jala fiiga duuba kun fardaan gulufa eessaa wal madaalan. Natti himi gadhaabadhuu natti himi jedha. Rabbiin cabse jechaatumaan kuta duuba kun. Wayita inni agartee afaan agartee kaawwannaa gahuma achitti Maziida dhiyaatu uummanni gayyaa'anii yaa amiira mu'mintootaa maa akkana fiigda jedhaniin. Achii duuba amiirri mu'mintootaa isaa jedhee ofirra garagalee maa natti himin jedheen akka isa taate anis hin beeku. Laaba isa jedhee rakkoon hin jiru mee waan manatti himi jennaan
akkanatti rabbiin cabsee matootii kaafirtoota injifannoo agartee ummata muslimtootatti rabbiin kenne jedheen duuba gammadan ummanni muslimaa guutuun. Mee agartee ka namni muslimtoota hagamtu shahiida jennaan hagana jedheen. Warra inni beeku itti himee kun warra ati hin beeyne jedheen namaa ganaati. Yoo ani hin beeyne illee rabbiin ni beeka jedhee Umar boo'ichatti gattaa'e duuba. Ummata muslimaa ka achi shahiide saniif jecha jechuudha. Duuba Allahu akbar. Nama akkaan rabbi sodaatu. Garaa laafa. Yoo ani hin beeyne illee rabbi isaan beeka jedhee boo'ee duudha Umar. Akkasitti duuba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kaafirtoota cabsee lolli qaadisiyyaadhaa asitti hobba'e inshaallah seenaatti aantu tasa'aatii dubbanna.